إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا Obboleettiiwwan teenya dubartoota muslima hin ta'in kan isin jidduutti argaman gaaffii akka gaafatan jajjabeessaa. Kun isaaniif carraa akkaan gaarii ta'eedha. Kanaafuu akka gara maayikiraafoonaa dhufan jajjabeessuu qabdan. Hayyoo obboleessaa maqaa fi dalagaa kee ibsii gaaffii kee dhiheessi. My name is Ritesh. Maqaan kiyya Raatee jedhama. Barataa kutaa 10ffaati. Gaaffiin tiyya amantiin hundi haala uffannaa irratti waan daangaa godhe qaba. Dubbiin tiyyetuun dubartoota qofatti xiyyeeffatti. Haalli uffannaa kun yeroo irratti hundaa'ee jijjiirama. Garuu burqaan yookaan niqaamni hanga ammaatti hin jijjiiramne. Maaf yeroo waliin jijjiiramuu dhabe. Akkasuma gaaffii dabalataa takkaan qaba. Dhiifama naaf godhaa. Yeroo ramadaanaatti musliimoonni hundi ni soommanan. Halkan ammoo ni sooratan. Eegasuu soomana maaliif soommanan? During Ramzan, I've seen all the Muslims will be fasting. The brother said that by the passage of time, obboleessi wanni gaafate amantiin hundi uffannaa mataa isaa qaba. Ta'us adaduma yeroon jijjiiramuun uffannaan jijjiiramaa jira. Garuu dubartoonni musliimaa hanga ammaa maaf burqaa yookiin niqaaba uffatanii je? Obboleessa, uffannaan wal qabatee islaamummaa keessatti ulaagaalee guutamuu qaban jahaatu jira. Dhiiraaf uffannaan handhuurarraa ka'ee hanga jilbasaa uwwisuu qaba. Yoo xiqqaate qaamni hangi kun uwwifamuu qaba. Dubartootaaf ammoo qaamni isii guutuun uwwifamuu qaba. Wanni mul'isuun hayyamamu harkaa fi fuula qofa. Hayyoonni gariin kan fuullinis uwwifamuu qaba ja'anni jiran. Ulaagaaleen shanan hafan ammoo dhiiraafis dubartiifis wal fakkaatoodha. Inni lammadaa uffannaan sun itti maxxanee kan boca qaama isaanii mul'isu ta'uu qabu. Uffanni sun bal'aa ta'uu qaba. Kan sadaffaa ammoo haphii tahee kan namni uffata san keessaan qaama namaa laalu ta'uu qabu. Afraffaan uffanni haalaan bareedee saala faallaa akkaan hawwatuu qabu. Shanaffaan uffannaan san uffata warra kafaree fakkaatuun qabu. Jahaffaan ammoo uffannaa saala faallaa fakkaatuun qabu. Dhiirri uffata dhiiraa, dubartiin ammoo uffata dubartii uffatuu qabdi. Kanniin ulaagaalee bu'uuraa jahani. Ulaagaaleen jahan kunniin amantiilee biroo keessattis ibsamanii jiran. Macaafa qulqulluu yoo dubbiste, kitaaba keessa deebii yookiin Diitornoomii boqonnaa 22ffaa lakkoofsa 5 irratti akkana ja'a. Uffata dhiiraa dubartiin hin uffatin, uffata dubartii dhiirri hin uffatin, namni waan akkasii dalage Waaqayyo biratti jibbamaadha. Dabalataan Ximootewoos duraa boqonnaa 2ffaa lakkoofsa 9 irratti akkana ja'a. Warri dubartii ammoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuu, warqii fi callee naqachuu, uffata qaalii uffachuu, daangaa dabranii of kuuluu osoon tahin uffata qajeelaa akka tahutti uffachuudhaan maal naan ja'uudhaan of qabuudhaan haa ta'u. Dabalataan Qorontos duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 5 hanga 6 irratti akkana ja'a. Dubartiin waldaa keessatti Waaqayyoon kadhattu yoo rifeensa isii hin haguugne ofuma salphifte. Yoo hin haguugganne haa haaddattu. Aayaan Qur'aanaa yookiin hadiisni dubartiin rifeensa hin haguugganne haa haaddattu jedhu hin jiru. Garuu macaafni seera kana haalaan jabeesse. Macaafni dhimma kanarratti Qur'aana caalaa seera jabeesse. Dubartiin Rabbi kadhattu rifeensa hin haguugdu taanaan haa ifirraa haadduu jedhe. Wanni wal fakkaataan kitaabban Hinduu keessatti illee ni argama. Kitaabban Hinduu yoo dubbistan seenaa Raamaayaan keessatti ibsamee jira. Wayita Pasuraam gara Raam dhufu haadha warra isaa Siitaadhaan akkana jedhe. Inni hangafa keeti. Kanaafuu ijatee gaqqabadhu. Hayaa'a kee eegi je'een. Rigveedaa kitaaba 9ffaa himni 85 mantaraa 30 irratti akkana ja'a. Dubartiin uffata dhiiraa uffattu uffata san xuraysaa jirti. Uffata dhiiraa uffatuun qabdu. Rigveedaa kitaaba 8ffaa keessatti Baraahmaan dubartoonni rifeensa isaanii haa haguugan je'ee ajaje je'ee ibsamee jira. Kanaafuu kitaabban Hinduu keessatti, kitaabban Kiristaanaa keessatti, kitaabban Islaamaa keessatti hayaa'a ifii eeguun dirqama akka ta'e ibsamee jira. Rifeensa uwwisuu akka qaban as keessatti himamee jira. Haa ta'u malee waan ati jetteen waliif hin gala. Adaduma yeroon jijjiiramaa dhufuun warra Kiristaanaa yoo laalte haalli uffannaa isaanii jijjiiramee jira. Dubartoonni bataskaana keessa tajaajilan rifeensa isaanii ni uwwisan. Warri kun qulqulluu ja'aman. Garuu dubartiin musliimaa yoo rifeensa isii uwwiste cunqurfamtee jirtii ja'aniin. Maaliif? Double standards. Double standard waan ja'amutu jira. Suuraa Maariyaam yeroo hunda isii uffatte argita. Isiin akka musliimaatti uffatte. Isiin musliima, dubartii musliimaati. Qaamni isii guutuun seeraan uwwifamaadha. Harkaa fi fuula qofaatu mul'ata.
wanniin ansii walii galu yoo ulaagaalee jahan sanniin eege jijjiiruu rakkoon qabu gama faashinaatiin akkaataan hijaabaa niqaabaa abaayaan jijjiiramee jira ulaagaa jahan keessaa osoon bahin bifasaa gurraacharraa gara cuquliisaa fi magaalaa yoo jijjiirte rakkoon qabu hanga ulaagaalee jahan hin cabsinitti waan kana godhuu ni dandeessa kanaaf ammaan tana hijaaba faashina garagaraatiin argita haa ta'u malee faashinni niqaabaa haalaan bareechifamee ulaagaalee ja'ame jahan keessaa bahaa jira wantoonni calalaqaan hedduun itti dabalamaa jira kunis saala faallaa harkisuudhaaf godhamaa jira kun haraama waan saniin alaa jijjiirtee diimaa yookiin gurraacha yoo uffatte rakkoon qabu namni hedduun bifti gurraachi dirqamasaa gurraachi dirqamaa miti yoo uffata gurraacha uffatte tarii torbaanitti yeroo takka qofa miicuuf dirqamta adii uffannaan ammoo guyyaa hunda miicuu qabda filmaanni keeti adii uffattee guyyaa hunda dhiquu fi gurraacha uffattee torbaanitti yeroo takka qofa dhiquun filannooteeti hanga ulaagaalee hijaabaa jahan hin cabsinitti uffachuu mirga qabda ammaan tana hijaabni faashina garagaraatiin dhufaa jira hanga ulaagaalee jahan hin cabsinitti uffatuu ni dandeessa garuu kan hayaa'a eegu ta'uu qaba hayaa'a eegnaan ni hayyamama gaafiin lammadaa ramadaana keessa musliimoonni hedduun ni soommanan guyyaa soommanaa halkan ammoo soorataan dabarsan jette gaafii tana na gaafatuu keetiif hedduun si galatoomfadha maaliif soommanna rabbi qur'aana keessatti suuraa albaqraa suuraa lammaffaa aaya 183 irratti yaa warra rabbitti amantan akka diliirraa dhoowwamuu barattaniif jecha akkuma warra isiniin duraarratti soommanni dirqama godhametti soommana soommanuun isinirraas kaayamee jira dirqama godhamee jiraa jedhe arra akka saayinsiin nutti himutti yoo beela to'achuu dandeesse fedhinnaalee teetanniin hafan to'achuu ni dandeessa kanaafuu yoo soommante fedhinnaalee teetanniin hafan to'achuu ni dandeessa dubbii ati jettuun waliif hin gala muslima hunda jechuus baattu osoo muslima hedduullee jetteenuma ta'a muslimonni hedduun ammaan tana ni soommanan wayita soommana furan ammoo ayyaana soorataatti deebi'an kun ammoo kaayyoo silaa soommanni kaayameef san bilaash godha waan ati jetteen waliif hin gala namoonni hedduun guyyaa gara halkaniitti halkan ammoo gara guyyaatti jijjiiran guyyaa guutuu rafaa oolanii halkan guutuu ammoo kirkee taphataa bulan jireenya duraan beekame san itti fufsiisuu qabda san keessatti ibaadaa heddummeessuu qabda wayita soommantu hammi soorataa ati soommantu gad xiqqaata kun ammoo fayyaa qaamaatiif gaariidha garuu heddummeessitee nyaatta taanaan rakkootu si mudata karaa sirrii taheen yoo soommante faayidaa hedduu argatta isa kanaaf viidiyoo tiyyataniin dhimma kanarraa haasawee ilaaluu ni dandeessa dhimma soommanaa irratti sagantaa kutaa 64 qabu dalageetiin jira sagantaan tun ramadaana keessa dhihaatti inshaa allah faayidaalee soommanaa hedduu achi argachuu ni dandeessa deebisaasiif kana je'eetiin abdadha yoo gaafii dubartii muslima hin taane qabaatte nuuf dhiheessi Assalaamu alaikum. Gaafii tana dubartii muslima hin tahin bakka bu'eetiin gaafadha. Maqaan isii Vaandeenaa jedhamti. Barumsa ammaatiin nuuf kennite anaaf waan haariya. Beekumsi qiyyaas xiqqaadha. Kanaafuu gaafii bu'uuraa takkaan si gaafadha. Aayaalee Qur'aanaa 6,000 ta'an keessaa kan 10,000 lakkaa'aman. Waa'ee saayinsii eega dubbatan ta'e dubbiin ijoo Qur'aanaa maali? Sister, that's a very good question. That if the Quran contains more than 6,000 verses, and more than 1,000 speak about obboleettiin gaafii bareedduu gaafatte qur'aanni aayaalee 6,000 ol qabaatee 1,000 ol ammoo waa'ee saayinsii eega dubbatu ta'e dubbiin ijoon qur'aanaa maali jette obbolii akkumaan gaafii duraarratti ibsetti ergaan yookiin dubbiin ijoo qur'aanaa tawxiida rabbii tokkichatti amanuu isa qofa kophaasaa gabbaruudha akkumaan amma dura dubbadhe qur'aanni kitaaba saayinsiitii miti inni kitaaba saayinziiti saayinz kitaaba aayatoota yookiin mallattooleeti qur'aanni kitaaba jireenya kee akkamitti akka tolfatuu qabdu sitti mul'isu nama shirishirii raabishaankar ja'amu wajjiin wayite wal morminutti kitaabni kun ogummaa jireenyaa irratti kitaaba irra gaariidha je'eetiin itti hime best book on art of living. Kitaabni waa'ee ogummaa jireenyaa akka gaariitti ibsu qur'aana kitaabni kun kitaaba akkaan gaariidha ummata miseensa biliyeena 1.3 ol ta'uu qaba kitaabni kun akkaataa jireenya kee itti oofattu si barsiisa qur'aanni kalimaa rabbii waan ta'eef aayaan qur'aanaa tokkichi kallattii garagaraatiin ilaalamuu danda'a aayaanni waa'ee saayinsii irraa haasa'u kan kuma caalu kun kophatti waa'ee saayinsii qofa dubbatan jechuu miti dhimmoota biroollee ni dubbatan kun bareedina qur'aanaati namni waa'ee saayinsii hin feenes yoo dubbise ni hubata namni saayinsii beeku yoo dubbise ammoo kallattii addaatiin hubata namoota lachuu ni quubsa kun bareedina qur'aanaati
Kana jechuun qur'aanni kitaaba saayinsiiti jechuu miti. Tahullee aayaan qur'aanaa tokkolleen kan saayinsii hangammaatti mirkanaa'een walitti bu'un jiru. Kitaaba rabbii waan ta'eef kitaabni kun qajeelfama akkaataa jireenyaa ibsa. Rabbii tokkotti akka amannu, akkamitti akka isa gabbaruu qabnu, akkamitti akka jireenya keenya qajeelfannu nu garsiisa. Waan gaarii fi hamtuu ibsa. Wantoota fardii tahan kan namni dalaguu qabuu fi wantoota hamoo tahan kan namni irraa fagaatuu qabu nu barsiisa. Deebisaasiif kan jeetiin abdadha. And the prohibited things that you should abstain from. It's mentioned in the Quran. Hope that answers the question, sister. Obbolii gaafii biraa kan nama muslima hin ta'in irraa dhufe yoo harkaa qabaatte itti fufi. Barumsa ati nuuf kennite nama hawwata. Odeeffannoolee amma ati nuuf kennite kan nama asitti argame keessaa waan kana amma dura namni hangam akka beeku addaan baafatuudhaaf akka harka isaanii baasan naa gaafatta. Kan itti aanu ammoo barumsi ammayyaa fi quraanni maaliif waliin kennamuudhaaf. Sister has a question that from the audience. Obboleettiin ummata as jiru keessaa hangam keessantu waa'ee barumsaan amma waltajjii irratti kannee kana beeka tan jettu beekuu barbaaddi. Yaaboo harka keessan baasaa. Maashaa Allah hedduudha jechuu dandeenya. Hundaas tahuu baatu dhibbeentaa 50 ol kan tahan ni beekan. An kitaaba qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simamoo wal dida jedhu barreesseetiin jira. Kitaabni kun hulaa konferansii tanaa irrattis namaaf qoodamutti jira. Namoonni hin arkatin wayita asirraa baatan arkachuu dandeessan. Kitaabni qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simamoo wal dida jedhu inshaa Allah hulaa irratti ni qoodama. Kitaaba fakkii halluu garaagaraa qabaniin guutame. Gaafii lammadaatiin wal qabatee barumsi ammayyaa maaf warra muslimaatiifis hin kennamnee jedha. Obboleettiin akkuma hubatuu dandeessu kanneen dhibbeentaa 1 yookiin 10 yookiin dhibbeentaa 10 gad tahantu harkan baasine. Kanaafuu maashaa Allah hedduun isaanii baratanii jiran. Tahullee barumsa kana hordofuuf dhufan. Tarii kutaa gaafii fi deebisaatiif jecha dhufan ta'a. Qaama sagantaa tanaa keessaa sun isa irra gaariidha. Obbolii islaamummaan wal qabatee wanni jalqaba rabbiin ol aanaan qur'aana kabajamaa keessatti nu ajaje. Ajajni waahii xumuraa fi goolabbii keessatti kenname salaataa kan jedhu miti. Hajjii godhaa kan jedhu miti. Iqraa kan jedhu. Dubbisi. Qara'i. Labsi kan jedhu kana. Kanaafuu ajajni duraa rabbii ol aanaan waahii xumuraa fi goolabbii keessatti kenname dubbisuu kan jedhu kana. Waa'ee barumsaati. Sababa kanaaf muslimni yeroo isaa irra guddaa barumsa irratti fixuu qaba. Alhamdulillah ummanni kibbarraa dhufe warri kerallaa warri chinaayi ummata biraa wajjin yoo wal bira qaban alhamdulillah gaariidha. Musliimoonni kerallaa dhibbeentaa 100 warra barate. Musliimoota qofa osoo hin taane warri kerallaa hundi baratanii jiran. Musliimoonninis warri musliman tahinis baratanii jiran. Kanaafuu dhiibbaan addaatis ni jira jechuudha. Islaamummaan wal qabatee ammoo muslimni hundi baratuu qaba. Dhaamsi warran baratiniif dabarsinuus kanuma. Barumsa baratuun haalaan barbaachisaadha. Rabbiin ol aanaan subhaanahu wa ta'aalaa wahyii xumuraa fi goolabbii keessatti jalqaba waa'ee barumsaan nu ajaje. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. Should be educated. So that's the message for those who are not educated, that acquiring education is important, and that is the first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala in the last and final revelation, the glorious Quran. Hope that answers the question.